Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa waliin isinitti maana waliin tura. Taphoonni torbee torbaffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddiidaa guyyaa irraa hawwiin eegaman gaggeeffamaniiru. Ganama sa'aatii 3 irratti Gaa'oo Qeebbee fi bulchiinsa magaalaa Ukkee gidduutti dursummaa liigichaa walirraa fudhachuuf morkiin gaggeessan galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Efree Malamuu immoo karra eegaa cimaa ta'uun Gaa'oo Qeebbee irraa badhaafameera. Sa'aatii 5tti kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Guruuraa morkii dursummaa liigichaa argachuuf bulchiinsa magaalaa Dambii ammoo sadarkaa gadii keessaa ba'uuf morkii cimaa gaggeessaniin galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Abrahaam Tasfaayee immoo Dambii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 irratti gaggeeffameen taphni darbii kilaboota Shawaa Lixaa, Olonkomii fi bulchiinsa magaalaa Gudar gidduutti tapha murteessituu garee lachuun gaggeeffameen galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Daawwit Nugusee immoo Gudar irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee torbaffaa xumuraa sa'aatii 9 irratti bulchiinsa magaalaa Gidaamii gara injifannootti deebi'uuf jiituun ammoo dursummaa liigichaa fudhachuuf morkii waliin taasisaniin galchii malee qixa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis bulchiinsi magaalaa Gidaamii galchii 1-2 bulchiinsa magaalaa jiituu injifateera. Kanumaanis Daawwit Darajjee Gidaamii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Buraayyuurraa.